Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garee sooshaal miidiyaa irratti argamtan ilmaan Oromoo qaqqaalii hunda keessaniyyuu nageenyi kiyya oowwan kanoonni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aan tanaa waa'ee gargaarsa lammii kennaa ilmaan Oromoo dhalattoota Oromoo qofa waan ta'aniif gartee mootummaa abbaa irree yookaan mootummaa gabrumsaa TPLF fi akkasumas mootummaa abdii illeetiin kan deeggaramu ilmaan Oromoo dhalattoota Oromoo qabeenya isaanii saamamanii ilmaan isaanii facaasanii dunyaan isaanii jala gubatee har'aan tana Oromiyaa keessatti baqatanii kaambiiwwan garaagaraa gara Harargee Bahaatii fi akkasumas godinaalee aanaalee Oromiyaa Baalee fi Boorana keessa jiraniif birmannaan godhamaatti jiru maalidha uummata keenya kanaaf sabni keenya maal godhuu qaba yookaan abbootiin qabeenya Oromoo isaa ta'anii Oromoon akka saba Oromootti jechuudha maal godhuu qaba ka jedhu irraa har'aan tana waa tokko lama sadii isinii himuu barbaada. Kanatti aansee ammoo lammiin Oromoo fi uummanni Oromoo fi Oromiyaan jechuudha nuufi isin anaa fi isii malee nama tokko akka hin qabne gartanii sirna federaalizimii isaa jedhaniiti yookaan biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyya yookaan biyya fuggara ajarri artificial akka ta'ee fi sabni Oromoo biyya san keessatti akka lammii biyyaa osoo hin taane akka alagallee diinallee osoo hin taane akka eenyutti jedhee isinii ibsuu danda'a ibsamuu hin dandeenyetti laallamaa jira jechuudha. Odoo biyya takka keessa sirna takka keessatti walii wajjin bulaa jiran ilmaan Oromoo kumaatammoota dhibbaatammoota lakkaa'aman maatii gara 100 olitti lakkaa'aman achirraa buqqisanii gama naannoo Oromiyaatti fidanii jiranii sanbira darbee har'a siyaasa isaan ilmaan Oromootiin lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiran gartee waan baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Sirni kun sirna nama nyaata akka ta'e hagam takka sirni kun ilmaan Oromootiif akka kabaja hin qabne akka gartee ilmaan Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabne hundi keenya argaa fi dhagaa as geenye jirra jechuudha. Ilmaan Oromoo hundi keessan akkuma beektan gargaarsi ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alatti gochaa jiran waan baay'ee tokko nama gammachiisu akkasumas gartee ilmaan Oromoo ilaalcha siyaasaa garaagaraatii fi amantaadhaan odoo waliin qoodiin tokkummaa isaanii kan itti mul'isanii fi kan itti agarsiisanii fi gartee kan waan abdii nama keessatti horuu ilmaan Oromoodha waan hundarraa bilisa ta'anii wal bira dhaabbachaa jiran abbootiin qabeenyaa abbootiin amantaa akkasumas jaarsolii fi hawwoliin shamarran Oromoof Oromiyaa hundi wal bira dhaabbachaa akka jiran argaa fi dhagaa jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan hundi keessan akkuma beektan obbo Dinquu Dayyaasaa guyyaa kaleessaa jechuudha. Ilmaan Oromootiif abbootii qabeenya Oromoo hedduutu jira. Abbootii qabeenya Oromoo bira darbee warroota shell holder yookaan ammoo kaampaanii guguddaa sochoosan warroota sadarkaa boordiirra jiran jechuudha. Nuti qabeenyu hedduutu jira kumaatammoota hedduudhaan kan lakkaa'ame ilmaan Oromoo jechuudha. Fakkeenyaaf kanarraa namoota tokko lama sadii isinii tuqu barbaada. DH gadaa hundi keessan ni beektan. DH gadaa jechuun dhaabaa hundee gadaati. Dhaabaa hundee gadaa jechuun nama kaampaanii 7 ol biyya san keessaa qabu warshaalee guguddaa biyya san keessaa qaban akkasumas Sheekh Kabir Hussein hunda keessan ni beektanii Adaamaa General Hospital jechuudha. Ammallee obboleettii teennaa jechuudha addee Makkiyyaa faatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf obbo Kabir Husseiniif addee Makkiyyaan jechuudha Arsii fi Baalee keessaa lafa qonnaa hektaara qacceessaa jechuudha arguu hin dandeenye lafa Oromiyaa keessaa qabeenya guguddaa warroota qaban warroota investimentiidhaan socho'aa jirantu jiran jechuudha. Har'aan tana lafa Oromoo akka isaanitti namni fudhatee har'aan tana itti fayyada akka dunquun akka jaraatti itti fayyadamaatti hin jiru jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan obbo Dinquu Dayyaasaa jechuun abbaa Oromoo ilaalchaa fi siyaasaa amantaa hundarraa bilisa ta'ee hangaarraa ilmaan Oromoo fi Oromiyaa bira dabree yeroo fakkeenyaaf beelli hamaan biyya Itoophiyaa yookaan Itoophiyaa mudatetti jechuudha. Nama gartee uummata Gondariif uummata gama kaabaa jiran kanaaf gumaacha guddaa godhe jechuudha hundi keessan ni beektan jechuudha. Kanatti aansuudhaan jechuudha har'aan tana qabeenya Oromoof Oromiyaadhaa warroonni hodhaa fi ilmaa har'aan tana gamootti ijaarrachaa jiran humna Oromoo dafqa Oromoo fi albuuda lafa keessaa waan akka warqee taantalamii fi buna gogaa Oromiyaan oomishtuu fi beelladoota foon garaagaraa warroonni ekspoortii gochaa jiran akka Elfoorat jira akka Alaamuddin warroota buna ekspoortii gochaa jiran kaampaanii fi indastiriiwwan dhuunfaa haa ta'uuti akka sadarkaa mootummaatti gartee waajjiroonni miti mootummaa isaa ta'aniiti sabaaf sablammiin biraas yoo dhugaadhaan ka Oromoon lammii biyya keenyaati uummanni kun uummatan wajjin yeroo dheeraadhaaf siyaasa kijibaa dhiisuudhaan walirraa fuune walirraa holle walirraa dhalle duraan wajjumaan jiraachaa jirra aadaa tokko qabna seenaa tokko qabna ka jedhu kun kijiba akka ta'e ka itti agarsiisan jechuudha.
Oromoon yeroo mammaayitu maal jetti aduun akka lixatti naftu numa bariiti laf bariisaa dukkanti ni hammaatti jedhan. Nuti ilmaan Oromoo amma laf bariisaa dukkanti hammaattu san keessa jirra. Amma ilmaan Oromoo kaabaa kibbatti baadiyyaatti yeroo isaan tokkummaadhaan diina kana dura dhaabbatanii injifannoo isaanii galmeessisanii obboleewwan keenya ka buqqaan kana furmaatatti godhanii bakka isaan barbaachisu ka godhanii jechuudha. Hundi keessan akkuma beektanii fi akkuma dhageettan obbo Dinquu Dayyaas jechuun Dinquu Dayyaasa jechuun abbaa hiyyeessaa abbaa Oromoodhaa nama ta'ee fi hundi keessan akkuma beektan barattoonni fakkeenyaaf naannoo Karrayyuu fudhadhaa ummanni dhalattoonni Karrayyuu ta'anii yeroo yuunivarsiitii yeroo haaskuula fixanitti jechuudha. Sadarkaa barnoota bilisan akka isaan baratan nama godha jechuudha. Barnootaan namni kun hawaasa isaa bira dhaabbachuu jira. Gara nyaataatiin uffatan mallaqaan beekumsa dandeettii muuxannoo qabu hundaan uummata Oromoo bira dhaabbachaa jira. Haasawaa inni guyyaa kaleessaa godhe keessaa waa tokko lama isinii tuquu barbaada. Kun dhugatti goonni hayyuun beekan abbaan Oromoodha. Dinquu Dayyaasa akka ta'e maqaa ilmaan Oromoo fi Oromummaatiin galatoomii horii bulii daraarii ammas dunyaan ta'e dachaadhaan haa dabaltu qabeenyi kee qabeenya Oromoodhaa akka ta'e qabeenya saba keetii akka ta'e qabeenya lammii keetiif akka ta'e qabeenyi lammii keetiif hin taane ammoo akka nama qilee haasanu jechuuti jechuudha. Guyyaa kaleessaa dhugatti dubbachuudhaaf onni Oromoo hunda keessaa dubbate jechuudha. Obbo Dinquu Dayyaas jechuun gochi isinirratti raawwatame jedhe Dinquu Dayyaas. Gocha isinirratti raawwate Oromoo kan cimsee nu tokkomsee ummata keenya kan tokko nu godhe kanaafuu ummata keenya kana deebisnee isin ijaarraa kanaafuu jiruu isin jaraattan Oromoon kutaa kam keessa jiru Oromoon ganda kam keessa jiru Oromoon bakka kamuu jiru kan Sumaaleerraa yookaan ammoo tinuu Hargeysarraa bakka fedheerraa buqqa'ee dhufe akka waan achi dura jiruu achitti jiraattan caala jechuudha. Akka deebisnee isin ijaarree isin utubnutti abdii guddaan qabaa. Kun ammoo waan onnee namarratti horu jechuudha. Abdii guddaa qaba jedhee kan dubbatee jira jechuudha. Ammas achumatti warroota inni ilaaluuf deemee hundi keessan agartanii jirtan birrii miliyoona 12 kenne alatti ummatoota achi jiran kan ijaallaalee qofa qarshii 200,000 isin gumaachee jira jedheen. Fakkeenyaaf achumarratti sabni kiyya ummanni kiyya bakka kamuu ka jirtan naannoo kamuu ka jirtan warroon achirraa buqqaatanii dhuftan jiruu achi jiraattan caala biyya kana keessatti akka isin jiraachisnu abdii guddaan qaba jedhe konfidensii guutuudhaan dubbatee jechuudha. Har'aan tana nama saba wajjin dhaabbachaa jiru nama saba isaatiif jiraachaa jiru nama qabeenyi isaa hundi sabaaf oolaa jiru isa jechuudha. Akkasumas dameewwan 40 ol barsiistonni doktoroonni beektonni hayyoonni Rift Valley University keessa hojjetan jechuudha. Ilmaan Oromootiif birrii miliyoona 1 ol gumaachanii jiran. Ka gumaachan akka mana barnoota Rift Valley fakkeenya fudhadhaa ilmaan Oromoodha. Kun qoosaa miti ilmaan Oromootiin qoosuun hin jiru jechuudha. Lafa Oromoo ardii Oromoo irratti namni investimentii garaagaraatiin jiraachaa jiru qabeenya Oromootti fayyadamaa jiru hedduutu jira jechuudha. Har'a dhaabni Rift Valley yookaan ammoo Rift Valley Jarmanii dhuunfaa jechuudha. Birrii miliyoona 1 hojjettoonni achi keessa jiran gumaachanii jiran jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammootinuu warroonni Somaaleerraa buqqaanii dhufan Jijjigarraa buqqaanii dhufan Hargeysaa saataaniiti beektonni barataan daldalan qotee bulaan hundinuu tarsiimoo fi caasan fuulduraaf godhamee fi hundi isaa hojii isarratti akka bobba'u ka barsiisaa achirraa bahee dhufe akka hojiin mijaa'ee fi barsiisummaa isaatti fuuf ka doktorummaa ka barataa ka daldalaa ka qotee bulaa hundinuu haala ni mijeessinaaf jedhanii dubbatanii jiran kun waan hamilee nutti horuu waan dhugaadhaan tokkummaa Oromummaa keenya ittiin mul'isnu jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa. Fakkeenyaaf nuti dhugaa dubbachuuf sabni Oromoof Oromiyaa malee akka hin qabne hundi keenya arginee jira jechuudha. Kanas baga agarree baga beenes jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warri sheelholdarii qaban boordii fakkeenyaaf Awaash International Bank akka baankii Awaashitti ka Oromoo yoo ka ta'e yoo ka TPLF yookaan ka wayyaana hin taane Awaash International Bank ummata isaa kalafarraa buqqeef maqaa baankii Awaashin gargaarsi miliyoona hagana godhamee jira jedhanii maqaa isaanii arguu qabna. Akkaawuntii naquu qaban jechuudha. Bankiin Oromiyaa International akka boordii jechuun warroonni sheelholder achi keessaa qaban yoo dhugaadhaan dhalattoota Oromoo fi Oromiyaa ta'an baankii gamtaa Oromiyaas akkasuma jechuudha. Akkaawuntii bananii mallaqa uummata irraa guuruu qofa odoo hin taane akka dhaabbata jaarmiyaa saniitti jechuudha. Boordii walgahee wal mari'atee murtii murteessee uummata kana gargaaruun dirqama jechuudha. Namni achirraa buqqee dhufe
baroota darban waggoota kalaman darban kana keessa Oromoo 500 ol faamilii 100 jechuudha. Faamilii 100 deebisanii ijaaruuf utubuun baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf uummanni Oromoo gargaarsa isin barbaachisu hunda isinii godhuun dirqama jechuudha. Sanbira darbee dhaabbileen sheer kaampaaniin biyya Oromiyaa keessatti socho'aa jiran. Ka fakkeenyaaf sabaaf sablammoota irraa Oromoon abdii muratee jira. Sabni tokko ka saantimii takka Oromoo kennan hin jiru. Maallaqa Oromoon amma walitti qabdee guyyaan har'aan kana waan eegame ol ta'ee jira. Miliyoona 125 ol guurtanii jirtan. Kun ammootinuu rubuu biliyoona tokkooti jechuudha. Waan nama gammachiisu waan abdii nama keessatti horu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo ammoo gargaarsi kana caala daranuu dabalee itti fufuu qabaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf abbootii qabeenya Oromoodhaa maqaa keessan arguu qabna. Atileetota Oromoodhaa maqaa keessan arguu qabna. Biyya Itoophiyaa jedhamtuuf qofa gulufoo osoo hin taane arraan tana silaa saba keessan rakkatan bira dhaabbachuu qabdan jechuudha. Mee Alaamuddin irra Oromiyaa keessaa qabeenya meeqa qaba? Qabeenya qabu kana hundi keessan Oromoon ni beektan jechuudha. Warqee Oromoo, taantalamiin, gogaa, foon, jinnii, waan mara Suudii Star kaampaanii, lafa ruuzaa, lafa maarree namni hin qabne jiru jechuudha. Silaa har'a artistiin tokko yookaan sabni biraa tokko dhukkubsatee warra har'a ispoonsara ta'ee fi biyya alaa geessu jechuudha. Har'a ilmaan Oromoo faamilii maatii isaa facaasanii ilmaan isaanii dhabanii achirra ari'atamaniif namni maqaa meedrookaa ta'uutii maqaa Alaamuddiniin saantimii takka gumaachatti jiru abbootii qabeenyaatiin hin jiru jechuudha. Addee Makkiyaa maqaa kee arguu qabna. Sheek Kabiriisan abbaa Adaamaa Jeneraal Hospitaal maqaa keessan arguu qabna. Dhaabaa Hundee Gadaa maqaa inni injiru silaa ijoolleen maatiin isaa jechuudha. Warroota Awaash Baankii yeroo ammaa kana sochoosaa jiran warroota boordii keessatti iddoo guddaa qabdan maqaa keessan arguu qabna. Akkasumas jechuudha abbaa Dambal CD Center obbo Yamirruu Naggaa jechuun maqaa keessan arguu qabna. Warroota Oromoo taatanii obbo Dinquu Dayyaasaa caala qabeenya qabdan, warshaa qabdan, kaampaanii qabdan hedduutu jira dhibbaatimmoota lakkaawamtan. Gabbaa ummata keessan cinaa dhaabbadha, ummata keessan gargaara. Sirni kun ni tara, mootummaan kun ni dabra. Bornuu fi isin tolitti hafaa, bor ammoo sheenaa akkasinitti hin taane nuti ilmaan Oromoo obboleeyyan keessan achirraa buqqaanii dhufan hunda isaanii akka gargaartanii cinaa dhaabbattan yaamicha Oromummaadha, yaamicha obbolummaadha Oromoon isinii gochaatti jirti jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan obbo Dinquu Dayyaasan qabeenya qabu hundaan ummata isaa bira dhaabbachaa jira. Akkasumas warroonni kaampaanii hedduu achi keessa qabdan kan gochuu qabdan. Kana bira dabree wanti dhaamsaan jechuu barbaadu maalidha? Gargaarsi ummata keenyaa godhamaa jiru waan baay'ee tokko nama gammachiisu. Hawaasni Oromoo fi Oromiyaan dandeettii qabdu, muuxannoo qabdu, hundi isaanii kan maallaqa qabu maallaqaan, kan qamadii qabu kan nyaata qabu qamadii, kan boqqolloo qabu boqqolloo asheeta isaa qabatee ijoollee xixiqqoon kan akkasii deemtu waan nama onnachiisu. Arra boqqolloo asheetni nama beela'ee tokko arra asheetni boqqolloo tokko jechuun nama beela'ee tokko beela ni baasti jechuudha. Akkasumas uffataan, nyaataan, fayyaadhaan qorichoota adda addaa warroonni gartee har'aan tana barattoonni yuunivarsiitii keessa meedisinii baratan hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii ummata kana gargaaraa jiran kun waan hamilee namatti horu ummata keenya kana hundaan Oromiyaadhaaf Oromoof birmachaa jirtan odoo siyaasaan amantaadhaan kutaa fi lagaa fi gandaan waliin qoodiin tokkummaadhaan saba keessanii birmachaa jirtan kutaan Oromoodha. Kutaan Oromoo Harargeen, Jimmi, Arsii, Wallaggi, Booranni, Shawaan, Baaleen, Kamiseen hundi isaanii Ilubaabooriin haga bahutti Jimmas Wallo Kamiseen haga bahutti birmannaan isin ummata keessanii gochaa jirtan dhugaa dubbachuuf warroonni alagaadhaan kana ummanni kun ummata jabaa akka ta'e ummata kutannoo qabu, murannoo qabu, ejjennoo qabu, ummata haga bilisummaa isaa goonfatutti gargaarsa namaa hin barbaanne ummata of danda'u saba bal'aa saba qabeenya qabuun wal bira dhaabbatu jaalalaaf kabajaadhaan tokkummaadhaan walii wajjin bilisummaa isaatiif hiriiraa jiru akka ta'e ka itti agarsiistan ka itti mul'istan ta'uu ummanni Oromoo fi Oromiyaa bira darbee alagaa fi diinni nu beekaa jechuudha. Fakkeenyaaf beektonni hayyoonni keenya arraan tana warroonni gargaarsa ummata keenya kana biyya alaa fi biyya keessaa godhaa jirtan baay'ee tokko nama gammachiistan san bira darbee jechuudha. Arraan tana waa'ee gargaarsa ummata keenya Sumaalee irraa buqqee dhufee wal qabatee koreen ijaaramee jira, koreen dhaabbatee jira. Koreen dhaabbate kana keessas obbo Dinquu Dayyaasaa fi Bayyana Sanbatoo faan obbo Bayyana Sanbatoo abbaa gadaa jechuudha. As keessatti argaman abbootiin amantaa, abbootiin qabeenyaa, beektonni doktoroonni Oromoodha. Achi keessatti argamtan warroonni boordii kana keessa jirtan akka miseensattii fi gartee akka
durataa fi itti aanaa barreessatti socho'aa jirtan hundi keessan ummata keessan saba keessan akka ija bitaatti fi ija mirgatti ilaaltanii ummata keenya gargaarsa isa barbaachisu hunda gochuu fi qabdan ummata keenya utubuu fi deebisanii ijaaruu irratti jechuudha. Yemallisoo akka jarri yemallisoo magambaat jedhan ummata keenya kana achirraa buqqee deebisanii ijaaruu irratti fuulleeffatanii warroota gartanii beektota hayyootan Oromoo kas yuunivarsiitii kiiloo 6 keessa jiran haa ta'uutu kiiloo 4 yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa fi Oromoo keessatti argaman doktoroota beektota walitti dabaltanii wantoota akka maayikirootiin haa ta'uuti hojii garaagaraa uumtanii fi ilmaan Oromoo achirraa buqqaanii dhufan kana magaalaa Harar Adaree nuti magaalaa baadiyyaatti ummata keenya akka galchan hin barbaannu jechuudha. Maaliif dirree dawaa kufatatan taate yeroo ammaa kana parsantii irra guddaa Somaalee bulcha jechuudha. Ardii Oromoo lafa Oromoo irratti jechuudha. Achi Jibuutiin nu kaluu jirti asiin Ogaatiin kaluu nu jira jechuudha. Fuulduraaf magaalaa Matanayyuu fudhatanii walumaa galatti deemuu fi pilaanii fi karoorri isaanii jechuudha. Uummanni keenya maastar pilaanii Finfinnee kan caalu asiis ni jira. Kan akka hin daganne uummanni keenya magaalaan dirree dawaadha. Uummata kanaan naannoo qabdi uummanni achirraa buqqee dhufe gonkumaa Somaaleetti deebi'uu hin qabu kaachi jirus hundi isaa Somaalee keessaa bahee Oromiyaatti deebi'uu qaba ka deebi'ee dhufe saba isatti biyya isatti haadhaaf abbaa isaa obboleeyyan maatii isatti gala jechuudha. Kanas beekuun barbaachisaadha jechuudha. Uummata keenya akkuma dinquu dayyaas jedhe jechuudha. Jiruu achi jiraattan caala asittis isin jiraachisna jedhanii aadii akkuma seeneef jechuudha. Abdii qabnu fuulduraaf uummanni keenya kun gama adda addaatiin leenjiin adda addaa kennamee fi sadarkaa aanotaa yookaan gandootattis deeggarsi mootummaas godhamee fi uummata kana ilaalcha siyaasaa fi amantaa hundarraa bilisa godhanii uummata kana deebisanii ijaaruu irratti fuulleeffatee uummanni keenya tokkummaadhaan uummata kana gargaaruu qaban uummata kana deebisanii ijaaruu qaban. Magaalaa akka Adaamaa, Finfinnee, magaalota gurguddaa Oromiyaatti galchanii uummata kana ka daldalatti, ka barataa barumsa keessatti hundi isaanii akkaataa seektara isaaniitiin socho'anii sochii isaanii gochuu qaban, barachuu qaban, bakka barbaachisu gahuu qaban jechuudha. Kanaaf mallaqni dhugaan dubbachuudhaaf uummanni keenya gartee warroonni qotee bultoonni ka gartee har'a daldalaan dallaalli dafqaan bulaan haga qabuun. Ummata keenya cinaa dhaabbachaa jirtan waan baay'ee tokko nama gammachiisu waan baay'ee tokko hamilee namatti horu waan baay'ee tokko abdii ummata keenyaaf ta'u gochaa jirtan jechuudha. Akkuma beekamu naannoo godinoonni sadan kun Harargee, Baalee fi Boorana jechuun iddoo gartee bilisummaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa irraa eegaltee fi turte ta'uudhaan irraa kan ka'e har'aan tana ummanni kun mootummaan kun yookaan sirni kun ummata kana itti qottisuudhaan ajjechaa duguggaa sanyii kana hin jedhamne nurratti raawwachuu isaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanaaf uummata keenya ka daangarra jiru kana bira dhaabbachuudhaan hamilee itti godhuu qabna jechuudha. Har'aan tana shamarran teennaa fakkeenyaaf hundi keessan akkuma argitan godina Baalee magaalaa Ginirratti hayyootan jaarsoliin Oromoodhaa fi akkasumas shamarran teennaa waan isaan dubbachaa jiran waan abdii nama keessatti tolu jechuudha. Federaala qofa nu jidduu baasati yoo jarri ifin gabajne taate kililii shan keessaa isaan dabarsinee daangatti galchinaa jiran. Uummanni keenya qabeenya namaa hin barbaadu daangaa namaa hin barbaadu. Oromiyaan akkuma bal'oo taatetti uummata sabaaf sablammii hedduu of keessatti hammattee macuree keenya nu nyaachaa turanii amma booda garuu namni tokko macuree keenya nu curuuf nu nyaachuu hin danda'u. Daangaan teenya taakkuu takka hin fudhatamtu dhiira kennaa miti nuti dubartiin isaanii kenna jetti. Onnee keenya keessaa dubbate jechuudha. Hamilee si torti si dammaqsiti jechuudha. Shamarran jechuun dhugaa dubbachuuf Oromoo biratti sirna gadaa keessattis kabaja qabdi jechuudha. Dubartoonni keenyas qabsoo kana keessaa gahee guddaa akka isaan qaban haati Oromoo ilma sii baattee daangaa irratti arraan tana lolaa jirti, jilbiinfattee jilba sii hidhattee wareegamaa jirti jechuudha. Oromoo kana hunda beektee bakka jirtanii dammaqanii tokkummaadhaan harka wal qabachuu. Uummanni keenya ka biyya keessaa dhaamsi inni isin dhaamu jiru maali? Waa takkaaf takka qofu. Nu hidhachiisaa rasaasa nu bitata. Dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenya hidhachiisuu qabna, uummata keenya ka daangarra jiru jajjabeessuu qabna, gama hundaan deeggaruu qabna jechuudha. Har'aan tana uummanni keenya daangarra jiru wanni isaan jechaa jiran obbo Lammaa Magarsaa kana akkuma nurraa hin tuune jechaa jiran. Jarri tun fakkeenyaaf nama kana miidhuu danda'anii waan garaagaraa gochuu danda'an jechaa jiran. Har'aan tana maal jechaa jira uummanni keenya? Uummata keenya ka daangarra jiru akka rasaasni yookaan qawween irraa hin hiikamne jechaa jira jechuudha. Har'a jaarsoliin dubbii isaan dubbachaa jiran hundi keessan agartanii jirtan.
obbo abbaa duulaa jedhaniin nuti akaafaa fi doomaanu kennitanii lafa qotaa nuun jettanii isaanii girnoofiif matariyaasa kennitanii fi wanni nu ficcisiistaniif tokko hin jiru doomaa fi akaafaa keessan isiniin irraa jedhaniin kana caala baattu jira doomaa fi akaafaa keessan isin irree waan qabnu hunda maallaqa qabnu rasaasa kennanullee matariyaasuma isaan qaban girnoof isaan qaban kana rasaasa guguddaa kana bitannee daangaa kenna ofii Oromoof Oromiyaan tokkummaadhaan hin kabachiifanna jechaa jiran. Kanaaf ummata kenna kana ummata gootummaa akkanaa qabu onnee akkanaa qabu ummata kutannoo fi murannoo fi jannoo qabu ummata gartee daangaan Oromiyaa taakkuutti akka tuqamte jechuun ka Wallaggaas ka Shawaas ka Arsiis ka Baales ka Booranaas ka Harargees ka Gujii hundi isaa tuqame jechuudha. Kallattii kanuunu kallattii afranuunu lafti Oromoo taakkuutti akka tuqamte jechuun ka hundaa tuqame jechuudha. Kanaaf ummata keessan kana gootummaa akkanaa qabu ummata onnee akkanaa qabu kana cinaa dhaabbachuudhaan ummata keenya kana daangarra jiran kana daangaa keenya kabachiisuudhaaf ummata keenya dhachisu sirni kun ammoo ummata keenyarraa karasaasa inni kachiisa hidhannoo jarri harkaa qaban ka jedhu taate duguggaa sanyii jenoosaayidii nurratti raawwachuu deeman ummanni Somaalee ammoo TPLFin Jibuutii fi Abdii Illee fi warroonni gartee mootummaa Somaalee waliigaltee garagaraa qabachuun ni malu fuulduraaf Great Somalia ijaaru ni danda'a mirga guutuu qaban. Great Somalia wato jennu ummata afaan tokko dubbatu aadaa tokko qabu seenaa tokko qabu jechuudha. Waliigalatti fuulduraaf ta'uu danda'a kun long term waa'ee yeroo dheeraa pilaana yeroo dheeraati. Kana gochuu jechuun Jibuutii xiqqoosan dirreerawatti asiin fidanii asiin Harargee Baaleen haga gasiin haga keenyatti jechuudha. Biyya godhuuf pilaanii kaa'amuu danda'a. Ugaadiin mootummaa biraatiin wajjin walitti makamee biyya guddoo ijaaruu danda'a. Tigreelleen achiin lafa Jibuutii asii Jimma irraa ka'iti asii Wallagga irraa ka'iti Wallagga keessaan naannoo Amaaraa irraan achi dhufiti Suudaanii waan waldaan keessu kana mara fudhatanii Great Eritiriyaa yookaan ammootinuu ummata Shabiyaatti walitti makamanii Eertiraa wajjin walitti makamanii biyya guddoo uumuu ni danda'an jechuudha. Ummanni kun saba bal'aa kana saba guddaa kana akkanatti hacuucaa duguggaa sanyii irratti raawwataa sirni kun akka kufu ni beekan bor galti isaanii maal akka taatu waan beekaniif jechuudha. Pilaaniin ummanni kun kaachaa jiru kaartaan ummanni kun deemaa ni jiru Oromiyaa gama hundaan cicciranii xiqqeessanii addaan qoodatanii kun addaan firfirsuu barbaadan jechuudha. Kun gonkumaa hin ta'u dubartoonni teenanuu fixanii jiran dhiira kennaa miti dhalaa teennayyuu isaaniif ni kennaa. Kanaafiyyuu nu jidduu baha federaala nurraa dhiisa jechaa jiran. Akkuma beekamu arra liyyuu poolisii duriyya liyyuu poolisii yookaan ammootinuu Abdii Illee jechuudha. Lafarraa kararraa fuudhanii jechuudha bulchiinsa jedhaniini obbo Abbaa Isaayee yookaan ammootinuu Sibahat Naggaafaan Saamuraa Yunusfaan isaan walii wajjin ta'uudhaan ilmaan Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwatan kana dhugaa dubbachuuf seenaa yoomillee hin dagatu jechuudha. Ummanni Oromoo ummata nagaa barbaadu ummata qabeenya namaa hin barbaanne ummata lafa namaa hin barbaanne ummata lammii kamuufuu saba kamuufuu kabaja qabu akka ta'e sabab sablammii kamuu ni beekaa jechuudha. Garuu nuti Oromoon sabab sablammii kamuu wata jennu nuyi Oromoo namni nu jaalatu dhugatti hin jiru. Nuyi miti Oromummaan dhalattoota Oromoo taane namni Oromoon haa bilisomtu osoo jedhanii elekshinii yookaan filannoon kabuu taate namni Oromoon hin bilisoomin jedhee kaartii darbuu ni jira. Kana shakkina. Kana wanni wal sobnuu fi wal shakkinu tokko illee ni jiru jechuudha. Maaliif yoo ka jennu taate nuti Oromoon har'aan tana dhugaa dubbachuudhaaf sabab sablammiin biyya san keessa jiru tokko kan huccuu hin jiru. Mee yoo ka Itoophiyaa jedhan taate sabni kun Itoophiyummaa fi dhugatti biyya san keessa ka jiraatu taate lammiin fakkeenyaaf sadarkaa mootummatti har'a silaa ummata kanaaf mootummaan naannoo Amaaraas akka eegaa dhugaadhaa miire biyya san keessa sirna kana walii wajjin eega qoddachaa ka jiran taate mootummaan naannoo Amaaraas ummata buqqee 500 gahuu kanaaf akka mootummaa naannoo Amaaraatti gargaarsi haa ganu. Akka mootummaa Dabuubitti Gaambeellaa Benshaangulitti akka mootummaa Affaaritti gargaarsi lammii dhagaa lammii eega jedhanii bara lammummaan lammii sabni kamuu eega lammii ta'ee biyya san keessa ka jiraatu taate lammii biyya keenyaa buqqee dhufee miidhamarra jiru kanaaf kunoo gargaarsa kana goonee jira. Ka jedhe namni tokko jira hin jiru. Sabni tokko Oromoo kan huuciisu hin jiru jechuudha. Abbootiin qabeenyaa saboota biroo akka dhaabbata isatti haa ta'uuti arra Boduqquu Dayyaas akka dhuunfaa kiyyatti jedhee mallaqa akkas kenname akka kaampaanii kiyyaa malee jedhe. Namni akka saba biraatti ta'ee akka kaampaaniitti haa ta'uuti akka sheeroolariitti haa ta'uuti
akka jaarmaatti haa ta'uuti namni Oromoodhaaf har'aan tana saantimii tokko qarshii tokko mallaqa takka kenne tokko hin jiru jechuudha. Sabni kenna lammiin kenna Oromoof Oromiyaan akka namni tokko hirriiba nuun rafne nuun ciisne akka bilisummaa kennaa fi ummanni kenna nagaa argatee jiraachuu hin qabne akka ummanni kenna lafa sarratti abbaa lafa abbaa biyyaa ta'e akka nama kamittuu daldalatee dureessa hin taane akka Oromoon diinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaadhaan guddatu namni barbaadu lammiin barbaadu kamuu hin jiru jechuudha. Dhugaa walitti himne wal sabuun hin barbaachisu jechuudha. Gonkumaa jechuudha. Hundi keessanuu argaa fi dhagaa jirtanii jechuudha. Warroota biyya alaa jiran saboota biraas dinquu dayyaasarra miliyoona 12 kenneef warroota garaan gubachaa jiru hedduutu jira jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoo kana booda gargaarsa nama tokko lammii tokko duris hin barbaannu nu kennanis hin beekan har'as hin barbaannu boris hin teenu Oromoof Oromiyaan bilisummaa isii yeroon isiin itti labsattu yeroo nuti tokkummaadhaan harka wal qabannee fuula keenya gara tokko deeffannee qabeenya qabnu dandeettii qabnu leecalloo qabnu muuxannoo qabnu hunda sammuu keenyaa fi waan hunda bakka tokkotti finnee Oromoof Oromiyaan harka wal qabattu amma. Oromoon nama kamuu akka hin qabne namni tokko akka Oromoof hin ciisne Oromiyaadhaaf hin ciisne namni tokko sabni tokko akka hin jirre sadarkaa idil addunyaatti isaa ta'uuti mootummoonni fakkeenyaaf lixaa nu jennuun kunniin hundi isaanii dabalate namni Oromiyaa jalatti addunyaa kanarra hin jiru yoo rabbii tokkichi qofa taate malee. Kana ilmaan Oromoo beeytanii bakka jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf ilaalcha siyaasaa mee lafa kaa'a. Ka ibaluu hogganamu ka ibaluu jala deemu ka igalee jala deemu jettanii maqaa jaarmaatiin gandummaa paartii dhaaba hin barbaanu. Waa'ee guruuppiidhaan warroota guruuppiin deemtan akkuma amma itti deemaa jiru kanatti jechuudha tokkummaa gartee mee uummata biyya keessa jirurraa barumsa fudhadhaa. Har'aan tana warra gartee Somaaliirraa baqatee Baalee keessa jiru Shawaa fi har'a Amboon birmachuuf jirti. Wallaggi birmachaaf jira, Jimmi birmachaaf jira. Harargee keessa jiru har'a Walloo Kamisa Arsiin Baalee Harargeen Booranni hundi isaa birmachaaf jira. Maaliif lammii isaati foon isaati obboleessa isaati. Lammitu lammiif dhiigaa jedhanii tokkummaadhaan qabeenya qabaniin odoo walirraan qusatiin wal bira dhaabbachaa jiran. Isaan kanarraa waa baradhaati ilaalcha siyaasaa garaagaraa lafa kaa'ati. Yoo dhugaan Oromoof Oromiyaan nagaa argattee jiraattan kan jettan taatan fuula keessan diina irratti xiyyeeffadhaati walirratti xiyyeeffachuu dhiistanii diina keessanitti xiyyeeffattanii yeroo isin mataa fi miila harka walitti qabattanii ummata keessan daangaa irratti miidhamaa jiru daangaa irratti ajjeefamaa jiru cinaa dhaabbattanii ummanni daangaa kun iddoo bilisummaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa yeroo jalqabaatiif bifa hidhannootiin irraa eegalte ummanni gaafii abbaa mirga abbaa biyyummaa gaafachuu eegale maccaaf tuulamarra durarraa eegale jechuudha. Maccaaf tuulama durarraa eegale qotee bultoota finciltoota Baalee akka ta'e hundi keessan ni beektan jechuudha. Achiis jarra abbaa gadaafaan goototni hedduun achirraa dhufanii Oromoof Oromiyaa tanaaf falmaa odoo jiran karaa dhugaratti karaa qaratti kufanii reeffi isaanis kabajaadhaan awwaalame rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Rabbiin gartee kaayoo isaan irratti du'aniif san dhaloota galmaan ga'u nu haa godhuunus warroota gartee irbuu jaraa warroota kaayoo jaraa maqaa jaraa xureessu yookaan kaayoo jaraa san odoo galmaan hin jenne karatti hambisu rabbiin nu godhinii kana du'aa itti goona Oromoo bakka jirtanii harka wal qabattanii diina irratti yeroo isin xiyyeeffattanii tokkummaadhaan bilisummaa Oromoodhaa kaayoo ilmaan Oromoo arraan tana irratti wareegamaa jiran qeerroon Oromoodhaa lafarraa itti qotee bulaan kenna lafarraa buqaa jira. Baqataan kenna baqataa yookaan ammootinuu dhalattoonni Oromoodhaa daldalaaf jiruu isaanii fooyyessuudhaaf yookaan ammootinuu roorroo sirni kun irraan ga'uuf kan ka'e biyyoota ollaa yookaan Somaaliyaa hargisatti baqatanii arraan kan achirraa dhibbatammoota lakkaa'aman raramaa jiran qabeenyi keenya saamamaa jira lafarraa buqqa'uu jira. Hayyoonni Oromoo beektanni Oromoodhaa hidhamaa jiran gaazexeessonni Oromoodhaa hidhamaa jiran mee Oromiyaan guyyama kam haati Oromoodhaa hafuura baafattee teettiin isin iyyachisu yaa Oromootiyya. Yooma Oromoon guyyama kam haati Oromoo jettee hafuura baafattee obba'ee jettee odoo Oromoon hin ajjeefamne odoo Oromoon hin ari'atamne odoo Oromoon lafa sarraan buqqaan qabeenyi isaa hin saamamne eenyummaan isaa mirgi isaa mulqamne Oromoon ka jiraatu
biyyarraan baqanne gammoojjii fi bahara keessatti hin dhumne Oromoon nagaa argatee ka jiraatu guyyama kam haati Oromoodhaa gadaamessi Oromoodhaa haati Oromoo bu'aatti jirtu sun guyyama kam ilmimmaan isiisan xaragattee gammachuudhaan kolfitee jiraatti. Oromoo bakka jirtanii dammaqa sammuu teessan bana open godha akti lookaalitiin globaalii akkuma Maartin Luther King jedhu haada Oromummaa fi Oromiyaa qabannee ilaalcha Oromummaa fi ilaalcha Oromiyaa akkuma ija bitaatiif mirgaa ijatee tana kan irra caalchisu mee amma namni tokko dhufee ijatee tam haasi balleessoo sin jedhe ta mirgaa moo ta bitaa jettee way filatta lachuudhaan balleessin jittaa malee ilmaan Oromoo akka ija keessanii sanitti bitaa fi mirga kaabaaf kibba baafii dhiya ka jiru hunda laaltanii amantaa fi odoo wanni tokko nu daangessine akkuma dur jalalaaf tokkummaa qabnutti gootonni keenya duris walii wajjin yeroo maccaaf tolamarraa eegalee hanga har'aan kana walii wajjin qabsaa wareegamaa kufaa kuffisaa waliin arraan tana asiin gaan qabsoo arraan tana isaan asiin gaan qeerroon Oromoodhaa akka galmaan ga'u har'aan tana san bira darbee warroonni sirna kana keessa jiran opiniyoon yookaan ammootinuu warroonni TPLF wajjin hojjechaa jiran odoo amantaa siyaasan waliin qoodin jechuudha ummata keenya kanaaf caasaan jira warroonni caasaa isaanii keessa jiran kaabineen jira arra miseensonni jiraatii fi warroonni isaaniif hojjechaa jiran sadarkaa aanaa godinaatii fi sadarkaa gandatti ummata kanaaf maqaa akka caasaa hoggansa kanaatiin hagana gumaachina jedhanii kennaa jiranii jechuudha. Arra kun akkuma jirutti ta'ee jechuudha nuti ilmaan Oromoodhaa diina keenya irratti xiyyeeffannee namni tokko akka nuun rafne namni tokko akka nuun ciisne beeyne sirni TPLF kun sirna nama nyaata akka ta'e sirni kun sirna dhugaadhaan gita bittaadhaan ummata Oromoodhaa bitaa jiru gamroomsaa jiru akka ta'e sirni kun duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti halkanii guyyaa raawwachaa akka jiru beeyne sadarkaa idil addunyaatti jechuudha manni murtii addunyaa sin dhaga'u warra addunyaa sin dhaga'u miidiyaa addunyaa sin dhaga'u nuyi qofa qabdi Oromiyaan kanaafuu bakka jirtanii dammaqanii kaatanii saba keessan ummata keessan hawwalii keessan haadha keessan cinaa akka dhaabbattan waamicha Oromummaa sinii goona arraan tana'uu ka dhugaa dubbannu taate warroonni industirii kaampaanii guguddaa qaban masfeer industiraal injiniring effortiifaa waarshaalee guguddaa qaban qabeenyi Oromiyaatti fayyadamaa jiran warroota TPLF fi ilmaan dhalattoota Tigraay qofa jechuudha. San bira darbee warroota saboota birooti jechuudha. Garuu har'a obboleeyyan keenya ilmaan Oromoof Oromiyaan yeroo akkanatti gartee jumlaadhaan duguggaan sanyii irratti raawwatamaa jiru yeroo jumlaadhaan fixaa jiran kanatti namni saba miskiina kana saba nama jaalatu of keessatti gartee saba kamuu hammatee jiraachaa jiru sabni tokko ka gargaarsa Oromoodhaaf gochaa jiru hin jiru. Akka sabattis ta'ii akka naannoottis ta'iitii biyya san keessatti warroonni jiran sadarkaan goota irraa eegaliitii abbootii qabeenyaa isaanii isaa ta'aniiti jiraattonni sabni biyya san keessa jiru Oromoo akka lammii biyya sanitti laalutti akka hin jirre ummanni Oromoo illeen isaanis beekuudha qabanii jechuudha. Yoo dhugaadhaan Oromoo lammii Itoophiyaatti kan jedhan taate mootummoonni naannolee kamuu maqaa mootummaa saniitiin ummata kana gargaarsa gochuun dirqama isaati jechuudha. Har'a bar ilmaan Oromoo baadummee irratti yeroo lolaaf dhuman san eenyuuf jedhanii tachi dhaqanii ka dhuman warri hubannoo qabne jechuudha. Warri irraan banamin eenyu jedhaniiti ka baadummee dhaqanii dhuman lafa Tigraayiif jedhaniiti bar baadummee wayi ka Oromoo taate lammii Itoophiyaadha jedhaniitimi ka achitti wareegamaa turan miliyoonaan duguggaa sanyii irratti achitti cafacafamaa foon jara allaatti nyaachaa turte jechuudha. Ka jaraa hin awwaalatanii ka Oromoo garuu foon allaatti nyaachisaa turan jechuudha. Awwaalcha dhabsiisanii jechuudha. Maaliif achi dhaqee dhumu? Eenyuuf jedheeti? Har'aan tana egaa lammiidha jedhanii kumaatammoota kanan kan akka buqqee kana mootummaan kunuu kan hin dandeenye har'a akka sabattis haa ta'uuti akka abbootii qabeenyattis haa ta'aniiti eega biyya san walitti qabna kan jedhan taate gochuufii qaban. Amma fakkeenyaaf የፌዴራል አማ ወኔ ፌዴራል tokko jira የፌዴራል አደጋ መከላከያ ኤጀንሲ ከጀ የፌዴራል አደጋ መከላከያ ኤጀንሲ ከጀ kun maali mee dhugaa dubbachuudhaaf akka sirni kun yookaan mootummaan federaalaa gocha amma ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru keessa akka harka qabu laala. የፌዴራል አደጋ መከላከያ ኤጀንሲ jira. የፌዴራል አደጋ መከላከያ ኤጀንሲ kun wanni inni dhaabbateef maali yeroo rakkoon tokko saba biyya san keessa jiru kamuu federaalaa jechuun gaa saba maraa tokko laala eega jedhan taate cinaa dhaabbachuu yeroo akkamii beelli akkasumas dhukkubni daddarboon hamaan yeroo dhufu
yeroo beelli yookaan ammootiin faalamni qilleensa cimaan uumamee uummanni miidhamu yeroo gartee uummanni akkanatti yeroo kana fa'aa saboonni walitti bu'anii uummata akkanatti kumaatammoota hedduudhaan dhibbatammoota lakkaaman buqqaan kana isaan cinaa dhaabbatanii gargaarudha. Har'a isaan beeksisaa miti akka namni tokko buqqeetti dubbachaa jiran jechuudha. Oromoon biyya san keessaa waa takka hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Wama takka biyya Itoophiyaa jedhan san keessaa nama kamiinuu sablammii kamiinuu amma booda isaanis beekuudha qaban jechuudha. Jaaramoota isaanii wajjinis haa ta'uuti siyaasni kennaaf isaan nama tokko hin barbaannu kana booda Oromoo fi Oromiyaan hiree mataa ofii ifii isiitiin murteeffachuu sadarkaa geetturra ingeetti kun ammoo abdii qabnaa uummanni Oromoo kutatee ka'ee jira. Uummanni keenya ammoo achirraa buqqee dhufe namni tokko biyya sarraa deebi'ee biyya ambatti ammallee deebi'ee duguggaa sanyii kana caalu wanni isa mudatuuf hin jiru. Haati Oromoo irra deebitee jiruu baqattummaadhaan wanni isiin bootuuf tokko hin jiru. Uummanni keenya maatii isa gale lafa isatti gale biyya isatti gale deebisanii uummata keenya ijaaruun uummata keenya deebisanii utubuun bu'uureessuun beezii isarraa kaasee haga furmaata dhumaa uummanni keenya argachuu irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama Oromummaa akka baatan asumaan dhaamsa Oromummaadhaa isinii dabarsaa. Warroota deeggarsa ilmaan Oromoodhaa obboleeyyan keessan gochaa jirtan abbootii qabeenyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduun Oromiyaa keessa ni jirtanii garuu warroonni abbootii qabeenyaa Oromoo taatanii dinquu dayyaas caala qabeenya qabdan ni jirtanii garuu maqaa keessan tokko hin garree atileetota Oromoo fakkeenyaaf yeroo uummanni saba biraa yookaan Habashaan biyya san keessatti miidhaan tokkorra ga'u warroonni gulufaa tokkoffaa dura buutanii gargaarsa gochaa turtanarraa sabni keessan obboleewwan keessan warri aadaa kee qabu afaan kee dubbatu foon kee lammiin kee dhiigni kee yeroo akkanatti miidhamaa jiru warroonni gargaarsa uummata akka atileetonni dunyaa meeqaa qabdan ka saboota biraatiif yookaan ammoo warrootuma wayyaanii kana nyaachistan meeqatu jira dubartii isaanii haa ta'aniiti saba Tigree kanaaf Maqalee keessatti fooqii ijaaraa jirtanii jirtan. Har'a saba keessaniif saantimii takka maqaa keessanii argaa hin jirru artistii maqaa isii irraanfadhee jira galatoo mirfaallu jennaan 50 kamaatii jaarsisii abbaa warraa si wajjin kennite jechuudha. San bira darbee lafa Oromoodhaa qabeenya Oromoodhaa warroonni hodhaa jiran hedduutu jira jechuudha. Abbootimmaan Oromoo qabeenya Oromoo qabdan takkicha keessan maqaa keessan arguutti hin jiru jechuudha. Sadarkaa dhuunfattis sadarkaa jaarmaa keessanitti haa ta'uuti shirka holdara shirka kaampaniitti haa ta'uuti kanaaf arguu qabna uummata Oromoo hamileetti gochuuf ummata keenya kana cinaa dhaabbachuun dirqama gabbaa warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan yookaan dhaamsa keenya kana nu dabarsaa. Addee Makkiyyaa Yamirruu Naggaa dhaabaa hundee gadaa jaarmoota gurguddoo warroonni qabdan warroonni kaampaanii gurguddaa qabdan sheeroldarii qabdan hundi keessan industirii gurguddaa qabdan gabbaa akka dinquu dayyaasitti saba keessan cinaa dhaabbadhaa isinii jirraa kana caala jiruu biyya san jiraachaa turtan caala isin jiraachisna jedhaati ummata keenyaaf hamilee godhaa. Isinin jenna sirni kun ni kufa boritti qaanya'uu deemtanii kanaaf obbo Dinquu Dayyaas abbaa hiyyeessaa abbaa Oromoo galatoomi isin jenna sabni keenyaa hunduu gargaarsi gochaa jirtan waan baay'ee tokko nama gammachiisu irra deddeebi'ullee hin barbaachisu kanaaf uummanni Oromoof Oromiyaan akka gargaarsa nama tokko hin barbaanne arguu jirti kanaaf jaarmoonni siyaasaa Oromoos abbootiin amantaa abbootiin sirnoota gadaa hundi keessan gama kamiinuu jaarsummaadhaan isaa ta'uuti yeroo uummanni keenya kanatti gartee takka Oromiyaan nagaa argattee beektu bara 2015 as guyyaa tokko Oromiyaan cistee beektu walitti fiddanii warrootuma fakkeenyaaf jaarmoota siyaasaa Oromoof qabsoofne Oromoodhaaf bilisummaa Oromootiif qabsaa jirra qabsaa turree arraasitti jirra jedhan kana yeroo uummanni isaanii akkanatti dhumaa jumlaadhaan duguggaama sanyii irratti raawwatamaa qabeenyi isaanii saamamaa gubamaa biyya nagaan keessa jiraachaa turan keessarraa gartee akka lammii akka diinatti akka alagatti ilaalamanii yeroo areemaa jiran kana jechuudha. Laalanii akka isaan walitti dhufanii tokko ta'anii gartee uummata kanaaf qabsaan gartee quba walirratti qabu walirratti duuluu ilaalcha garaagaraatiin wallaaluun ilaalcha kutaatis gandummaanii fi akkasumas hoggansaatiin gartee gargar wal qooduu dhaabanii tokkummaadhaan irratti xiyyeeffatanii akka isaan saba isaanii miidhamaa jiru kanatti gartee cinaa dhaabbatan waamicha Oromummaadhaa akka isin gootaniif gartee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko lama sadii afur caala walitti dhufanii jiranii garuu gartee egaa kaa'arra walitti dhufanii bora dandeemanii osoo hin taane hanga dhumaaf furmaata gartee akkuma uummanni keenya rakkinni isaa bu'uura furmaata rakkina bu'uura kana argachuu qaba jedhan. Hoggansi Oromoo fi Oromiyaadhaa furmaata isaa dhumaa argatanii akka gartee qabsoodhaan qabsoo karaa kamiinuu isaan barbaachisu cinaa dhaabbatan waamicha Oromummaadhaa akka isin gootaniif yeroo hundaa irra deddeebinee
haati Oromoo jaarsoliin Oromoodha hawwiin uummata Oromoodha qeerroo Oromoo dargaggoo Oromoodha beektota Oromoodha kana kanaafu mee nu gammachiisa akka uummanni biyya keessa nu gammachiisutti takkaa dhaloota kana guyya tokko jaarmoonni siyaasa Oromoo biyya alaa jiran keessa jechuudha guyyaa tokko Oromoo gammachiisanii beekta dhugaa dubbachuuf yoo nu boochistan malee kanaaf guyyaa tokkos ta'u mee nu gammachiisa mee walii wajjin guyyaa tokko Oromiyaa keessatti asitti miti asitti dis walitti dhufuun kun nu barbaachisu Oromiyaa keessatti walii wajjin mul'adhaati mee uummata Oromoo kanaa miiletti godha haasaa olulleen bu'aan qabu galatooma alfadha wayyamaa dhugaa dubbachuuf uummanni Oromoof Oromiyaan garaa nama nyaatti oorruu gartee midhaan facaasanii midhaan gahee gartee oorruu abbaa dhabee gartee jaldeessi nyaachuu jiru karkarroo nyaachuu jiru taanee jirra jechuudha. Silaa sirni kun sirna qawwee malee hin kufne ta'uu hundi keessan ni beektanii qawweellee yeroo jennu nuti gartee daangama kennayyuu of kabachiisnee jiraachuudhaaf saba biraa jechuudha qawwee nu barbaachisa kanaaf saba keenya kana cinaa dhaabbachuun gartee dirqama lammummaa akka baatan yaamicha Oromummaa isinii goona haasawallee dheeressuun barbaadu galatooma alfadha wayyamaa naajiraadhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa gartee yeroo sagantaa biraatti nanga walitti deebinutti gaa nagaan nu turaa obboleeyyan keenya hargiisarraa dhufan ka jijjigarraa ari'amaa jiran ka gartee wacaalee akkasumas goodiirraa cirrattiirraa hargeelleerraa mootummaa naannoo Ugaadinii fi akkasumas Sumaalilaandii keessa ari'amaa jiran hundi keessan barsiistonni barattoonni Oromoodhaa daldalaan Oromoodhaa dafqaan bulaan Oromoodhaa achirraa baatanii har'a saba keessan keessa jirtan uummata keessan keessa jirtan lafa keessan biyya keessan irra jirtan bakka feetan bakka isinitti tolu dhayxanii jiraachuu mirga guutuu qabdan kanaafuu wanni sheenuftaniif tokko illee hin jiru warroota obboleeyyan keenya wareegamanii achitti du'anii fi ajjechaan duguggan sanyii irratti raawwatameefis rabbi jannata haa kennuuf isiniin jenna galatooma alfadha wayyamaa hamileen isin hin tuqaminii ka kana caalu akachi caalu jiraattan isiniin jechaa jiran hayyootni keenya warroonni gartee diinagdee qaban beekumsa qaban hundi Oromoof Oromiyaan isin cinaa dhaabbachaa jirti akka isinitti hin dhagaamne of jajjabeessaa nus isin jajjabeessinaa isin cirraa jira isiniin jenna galatooma alfadha wayyamaa Oromiyaan ni bilisomtii injifannoon kan uummata Oromooti Oromoo yeroon mirga abbaa biyyummaa isaatti deeffatu jechuudha kalaayee jira galatooma isiniin jedha agasiif nagaa keessa naa jiraadha Oromootiya.